Ani garuu waan dhagaye. Warqinaani kophee barbaacha magaalaa keessa naannaa turre jechuun dhagaye. Arkafune hordoftoota OMS Media nageenya keenya bakka jirtan maratti isna qaqqabu jecha kun wiirtuu artiiti. Wiirtuun artii keenya har'aa moga as istiidiyoo keessatti weellisaa takka qabadheetan jira. Isin hanga xumuraa sagantaa keenyatti nu daawwachaa nu waliin bu'aan affeerraa keenya. Qophicha waliin ani Boontuu Dastaati. Gama ogeeyyii kaameraatiin Sanyii Hirkoo fi Obsumaan Handargee nu waliin jiru turtii gaarii. Hayyee baga nagaan dhufte anaa dhufu. Baga nagaan eegde. Mee daawwattoota keenya faana wal naabbarame. Ayyee ani weellisaa Walumsaa Raggaasaa yookaan immoo Warqinaa Raggaasaan jedhama. Kan inni itti dhaladhee guddadhee godina Arsii Aanaa Muneessaa ganda qotee bulaa Dobaa ishee jedhamutti ammas kan hin jiraadhu naannoo sanarraa jechuudha Aanuma Muneessaatti akka kana. Hayyee bareedaadha. Mee Warqinaan fi sirbi akkamiin walitti dhufan mee akkamiin gara sirbaa kanaa dhufuu dandeesse? Artii jechuun waan akka weerara fakkaatu ufumaa isaatiif dhufee si dhaaludha yookaan si mo'atudha jechuudha. Artiin kun guutumatti yaada namaa ibsuu danda'a jettee gaafa yaaddu gara artiitti akka dhuftu si taasisa jechuudha. Kanaafuu anas gama artii kanatti akka dhufu kan na taasise jaalaluma ergaa guutuu weelluu dhaggeeffadherraa ergaa guutuun gaafa darbuu fi ergaan isaa gaafa nama gammachiisuu fi wanti artiistii suni taasisu yoo namatti tolu fedhii jiru waliin yaada ofii ibsachuuf jecha gama kanatti dhiibbamna. Fedhii makee fi kennama artiif kan qabduuf gara isaatti dhufte jechuudha. Hayyee bareedaadha. Mee hojiiwwan kee jalqabaa isa kamidha? Hojiin koo jalqabaa ani waggaa 3 dura kaniin hojjedhee sirba Anatu Abbaadha jedhutu jira. Qabiyyeen isaa akkanaa jechuudha. Anatu Abbaadha kan jedhu. Anatu Abbaadha kan jedhu. Yaabbataan fardaa ilma abbaa gadaati. Kun gadi galoon maalirraa gooti. Darbadhaa dafaa isarraa naa kaasaa. Goota Oromoo achirra naa baasaa. Ergaa guddaa kan qabudha jechuudha. Innillee ergaa mataa isaa qaba. Isarraa jechuudha kan hin jalqabee arti. Mee sanuu yaadachiistaa mee? Yaabbataan fardaa ilma abbaa gadaati. Gadi galoo matitti rarraati. Darbadhaa dafaa isarraa naa kaasaa. Goota Oromoo achirra naa baasaa. Walli bareedaadha. Galatoomi. Mee kennaadhaan fedhan qabuudhaan dhufee jettee mee weellistoonni ati dhaggeeffattee sirba isaanii dhagaa guddattee fakkeenya sii ta'an jiru? Jiru kun immoo beekamaadha. Jaamboo Jootee anaaf fakkeenya kooti jechuudha. Nan weerarame jechuun nan danda'a sirba Jaamboo Jooteeti. Sirba Jaamboo Jooteeti. Galee baay'een jaaladha jechuudha. Baay'ee agas jechuun danda'u. Keessattuu sirbi Goobaa Kormaa jedhu akkan artii jaaladhu akkan sirriitti gaafadhu maaliif akkas sirba mamaaf akkas jedhama maal akkan jedhu sirba na taasise jedhee yaada. Akkati gara weellituu dhufte si taasisanii jechuudha. Hiikaa sirbootatillee ergaan isaa maalidha waan jedhullee akkan gaafadhu na taasise jechuudha sirbi. Mee sirba nama jaallattu kanarratti mee achi weelluu isaa keessaatii tokko nu jettaare? Intaane mayoona qonnee diina soorraa gubannee kan goonaa. Ilammuma ofiitti walii gaaddisni waanuma kireetti yoomni lakkii alagaan kennu. Lakkii haa jiruutoo lakkii haa biddeenaa lakkii haa garaatoo waanuma godaannaa. Harkumaa wal qabnaa harkumaa wal hamnaa afaanii wal taanaa bilisummaa kaafnaa bilisummaaf duunaa. Sirba kana jechuun sirbni baay'ee jaalladha. Hayyee bareedaadha. Sirboota ati uummata biratti si barsiise sirboota kaastee sirboota sadiidha kanatti qabdu. Mee sirboota kee keessaatii uummata biratti kun fudhatama argateera uummanni ittiin na bareera kan jettu? Anatu Abbaadha. Shaggar baati maal godhaa yoon qa'ee tufaa san ga'e malee jibbiin san na bilaalini yoo ija jaalalaa ta'e maleedha. Mee yeroo ammaa kana immoo weelluu haaraa waluuman kan jedhu qabattee dhufteeti kanatti jirtu. Sirba haaraa kana waluu mata duree isaarraa yookaan maal jechuudha? Waloomi jedha. Haaluma amma nuti keessa jirru kana akka waliigalaatti tokkoomi akka jechuuti yookaan waliigali wal ta'e akka jechuuti akka waliigalaatitti wanta nuti har'a hin qabna arganne harkaa qabna jennu kana fuudhee nu harkaa gara biraatti nu harkaa geessuu akka danda'u.
warra wal nyaatu jidduudha waa nyaatan akka jedhamu san jechuudha. Kuni akka hin taane akka sirrii hin taane maaliif madicha keessas nan jira waan ta'eef waluun kurri Oromoo keessa jiru kun akka sirrii hin taane fi akka nu hin baasne galma nuti yaadne saniin akka nu gahuu hin dandeenye. Kanaafiyyuu ergaan ati sirba kana keessatti dabarsuu barbaadde waloomaa tokkummaa waliin taanaa tokkummaa ibsuu barbaaddeeti jechuudha. Baay'ee bareedaadha. Sirbuma kana keessatti yeroo dhaggeeffadhu keessatti waa'ee nama hin seenne hin dhufee jedhu kaaseeti kanatti jirtu. Hayyuun kun goota bara Miniliki. Naannawa Arsii kanarratti Waayyuu kan jedhamu utaa Waayyuu keessaa warra Waayyuu kan jedhamu kana lafa Albal jedhamu lafa Dambal akkasumas Laangannu naannawa kanarra kana qabatee boqojjii kanarra naanna'ee kana haga diidaa kana dhaqqabutti aga as dhufee Awaash gahutti aga maqii kana maal nama bulchaa ture jechuudha. Abbaa Gadaa tures. Hayyichi kun wanti inni raawwachaa ture naannawa sanarra waa salphaa miti jechuudha. Sirna Gadaatiin illee wal qabatee murtiilee dabarsaa ture gaafa bulchaa ture. Murtiin dabarsa keessaa tokko nama qabeenya namaa dafqa namaa barbaadu maal irratti ariitii sirba keessatti illee xiqqoo bakkeen tuquu yaale bakka sanii. Waachi keessatti sirbichi gaafuma ilaalamuyyuu walaloomti isaa seenaadha. Ergaa sirna Gadaas qaba. Seera tumeeran. Seerni tumees kun namni waan namaa fuudha yookaan dabse dafqa namaa barbaade haa ajjeefamu. Gaafa ajjeefame akka aadaa duriitti awwaala kana jechuun baala irra buusanidha. Baala sanis irra buusuun danda'amu ajjeefamee biraa deemamaadha. Ilmi isaa Roobaa jedhamu qabeenya waan ta'e waa balleessan se'a itti himan. Taambaa murre nuufillee hin taatii jedheet waan murame sun akka raawwatan taasise jechuudha. Foolleen isaa akka raawwachuu danda'u yookaan waraanni isaa jechuudha. Hin ajjeesan ilma isaa jechuudha. Ajjeesaniit ilma nama guddaatiidhanii baala irra buusanii jechuudha. Yookaan waan inni mure san dabsanii jechuudha. Deebaniit itti manii jechuudha. Akkas goonee barii ebelu akkas godheedhaniit. Ilmuma isaa ajjeese jechuudha. Ilma murtiidha bar muree inni bakka muree namni waan nama barbaade akka du'a muree kaleessa waan mureef amma immoo gaafa ajjeesanii qilee irraa darbatanii baala irra buusanii dhufanii baala irratti buusnee ebelu baala irratti buuseedhanii maaliif irratti buuste waan ani mure maa dabsite ilma kiyya waan ta'eef loon kee baala naa oofatanii maqaa kee mukaanaa boggaasanii jedhan nama saniin jechuudha. Namni sun horeet nama dhaalu dhabee loonsa akkuma jedhe baala na oofatanii inni immoo mukaan mogga'ee tagammaa jiraadha. Namni inni waan sun jedhee sun jechuudha. Hangammayyuu mukaan mogga'ee maqaan sun. Maqaan nama sunii mukumaan mogga'ee ta'ee jechuudha. Dhala dhabee jechuudha walii galaatti murtii inni mure san waan dabarseef jechuudha. Seenaa kana walumaa galatatti bakka irraa argatte abbootii irraati. Abboota maatii isaanii maatiin isaanii jiranii maatii isaanii abboota jiru abboonni naannawa sanarra jira seenaa kana beekan maatiin isaanii jiran isaanirraa waan hin dhaga'uu fi isaanirraas waan tokko tokko fudhadheetinii jechuudha. Akkaataa kanaani kan inni waa isaa kaasuu danda'e maaliif gaafa tokkummaadha jedhamu akkasumatti miti. Walumaa galatatti walooman kanatti jettee tokko haa taanu waloo maatiin yoo tokko taanedha ergaati as keessatti dabarsee walooman irraati sagaleedhaan nu jettaare daawwattoota keenya. Sirba waloo miidhu kana. Eeyyoo. Ayyee natti tola. Shalloko yaa jorroko lakkuu qixa kumaa kan waliin kootu soo nyaatan isuma. Waliin kootu fakkaatu tola yoo deebinchaa kana oda walola. Waliin kootee kubiitti dabalte otoo binnaa biyyatti godharte. Ayyee bareedaadha. Bal'aasaa yaada bal'aa nu kaasita sirba bareedaadha. Ayyee mee sirba kana hojjechuudhaaf yeroo hangamii sitti fudhate? Hojicha baranuma eegalee baranuma xumuruyyuu malee marsaa lama sadii istuudiyoodhaa seenanii baheen jira jechuudha hojii kanaan. Walaloon isaa naa ta'uu didee yeedaloon isaa naa ta'uu didee wanni baay'een akkaataa biraa biraatiin hojjetame faayinaalii amma immoo kana haa ta'u inni kanumaan ta'e jechuudha. Kanaafuu oo xiqqaate waggaa lamaan dura kan inni eegalee jechuudha sirba kana akkaataa kanaan akka hojjetamu kanan yaadaa ture waggaa lama dura jechuudha. Mee bu'aa bayii sirboota kana keessaatti waraabdee akkuma jettu yeroo dheeraa irra fudhateetti sababni isaa sirba seenaa waan ta'eef takkaatti qabattee maas walaloo fi yeedaloo callistee qabattee kanatti baatu miti yeroo dheeraa natti fudhatee irratti mee bu'aa bayii akkaataa waraabbii isaa haala waraabbii kiliippii isaa meesarra nuuf kaasime. As gubbaatti jalqabuma walaloo kana akka inni dura barreessee ani ittiin deemaa ture anaafis fudhatama dhabee namoota tokko tokkos namoota babarreessanis yoon laalchisu madaala naaf kaasuu dide gam tokkotti jechuu fedhaa jechuudha. Kana jechuun immoo uummata cufaaf odoo hin taane gartuu wayitiif akka weellisuutti ilaallama waan ta'eef akka sirrii hin taanetti koomenti goone
dirqama nama walaloo kana naa sirreessu barbaaduun dirqama waan ture gaachanoo gaashuu warquu kan jedhamu jechuudha. Akka inni walaloo sun sirreessuu danda'utti walaloo duraa sun jechuudha. Walaloof yeedaloon kan isaati? Yaaduma kana odootti himin walaluma sun hin ergeef jechuudha. Inni illee yaaduma nuti dura qabannee taa'aa turre sun gaafa kana akka sirraa'uu danda'uu fi akka sirreessuu danda'u akka itti barraa'uu qabu sirnaaf odoo hin taane Oromoodhaaf akka barraa'uu qabaatu. Sirni boruun kufaa boruun ka'aa Oromoon kun immoo yoomuu hin jiraata jechuudha. Uummata faarsuuf rakkoo uummata kanaa haa xiqqaatu haa guddatu akka mul'isuu danda'utti yaa barraa'u waan jedhurraa jechuudha. Marsaa 2-3 dandeettii qaburraa ka'e jechuudha. Gaachana jechuun tariitii hin ulfaata akkas akkana jechuufama. Baay'ee danda'a jechuun hin danda'a jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee namoota walaloo kana sirreessan walaloo akkaataa kanaan barreessan nama qajeelchan maal jedhan barbaadamee yeroo dhabamu jira namoonni waliin argatanii jechuu barbaadan warri barbaadaniif warri barreessan. Namni kun jechuma tokkollee fakkeenyaaf waa'een seenaa ullufee kana seenaadhuma isaatiin kan inni ergeef. Inni garuu keessaa jedheetu walaloo barreesseet keessaa filadhee na ergee jechuudha. Seenaan inni barreesseef isa walalootti deebisee naaf ergee jechuudha. Kana jechuun yaadni dura ati qabdullee odoo si jalaan banne yeroo dhumatti bakki kun hin taane asirraa gaafa ateettu yeroo xiqqoo tokkotti fudhateetuma sirreessee siif ergaa jechuudha. Kana keessatti galateeffachuun barbaada achi eegala. Gara qindeessummaatti deemnee Ahimad nama jedhamu Bishooftutti qindaa'ee muuziqichi achi booda Iyyoob Kaasawuun kan miksii fi maasteringii taasisee gaafa gama viidiyootti as dhufnu Girmaa Tashoomatii fi Kinjiraagoo jechuudha. Namoonni kun jechuun yaa hin beektan homaa ibsuun barbaachisu nama waa'ee artii beekuuf hin beektanii jechuudha. Akkasumas kiroogiraafirri immoo Abbabaa Tolasaatii baay'ee namatti tolu yaa ulfaatan hundi isaaniitu iyyuu akkaataa saniin yeroo itti fudhachuu qabutti fudhatee yeroo hojii eegalletti gaaga'ama guddaallee odoo narraan hin ga'iin kan naaf xumuranii jechuudha. Ganamaa galgalaa guyyaa tokko ganama baanee qooqaa holleet achi immoo baanee Bishooftuu halkanuma saffillee diraamaatikii immoo guyyaa lammaffaa waraabni tooyi xumurree jechuudha. Walumaa galatti yeroo baay'ee weellisaa dudduuba kan jiran warra ati amma kaaste kun duddaa weellisaati hin argamani malee hojii guddaa kan taphatan isaanidha. Weellisaan tokko bareedee akka inni bahee uummatatti bahuuf warra walaloo barreessuu irraa ka'ee qindeessaa muuziqaa irraa daayirikteera irraa jalqabeeti weellisaa takkaaf kan dugda ta'anii isaanidha. Bahanii mul'achuu haabataniyyuu malee atis immoo kaastee galateeffatteetta. Baay'ee guddaa qabu warri kun. Hojichi koo odoo hin taane kan isaaniiti. Maaliif ani yaada kan hin qabadhee dhufe yaadama akkas ta'uu qaba wanni kun akka sirrii hin taanetti kan hin qabadhee dhufe waan sun immoo yaaduma kana lakkin hojjedhu jechuun jira. Yaada koo kana irraa fudhatanii waan hojii hojjetaniif galata isaaniif malaan galateeffachuu barbaada jechuudha. Hayyee kabajamtoota hordoftoota OGMC Media kan daawwachaa jirtan sagantaa wiirtuu artiiti. Wiirtuun artii keenya har'aa immoo istiidiyoo keessatti weellisaa Warqinaa Faanagaa turtii bareedaa haala akkasiin kan nuti taasisaa jirru ammallee gaa turtiin keenya itti fufaa nu waliin bu'a. Namni artii keessa tutturee namni muuziqaa tokko hojjete iyyuu mudannoon qabaata. Ati immoo sadii hojjetteeti kanatti jirtu mudannoo qabda. Ani mudannoo biraa waan addaa nama mudatee. Ani garuu waan dhaga'e. Warqinaan kophee barbaacha magaala keessa naannaa turree jechuun dhaga'e. Mee dhimma kana nu kaasifne. Silaa duran kaasa. Waan sedhibu boru waraabbii qabnaa inni walii gallee har'an as galee jechuudha. Boru waraabbii deemnaa har'a as galee Girmaa waliin Girmaan waan akkasii si barbaachisaa waan akkasii si barbaachisaa jedhee naa barreesseera telegiraam irratti. Kan achi bitamu immoo jedhee waan bituu qabu achi bitee dhufe. Amma rakkoon eessaa caammadha. Caammaan himamee jedhanii. Caammadha amma rakkoon. Amma caammanoo dhabamu. Inni jalqabne deemsa Girmaa waliin achi gara maabiraata Eliisan jechuudha. Mana caamman hin jira jedhamu muluu fida. Tokko jechaa akkana hin jiru. Waan tokko hin jiru. Asiin baanee achiin baanee achiin baanee asiin baanee ijibbaannee mana ambassaa tokko jedhanii bilbillee dhaqnee kana kan jiru nuun jedhanii. Akka caammatti jira amma kan Girmaan barbaadu kana.
inni kan viidiyoo barbaade jira ijibbaa amma bakka girmaanii miira kala dadhabee inni biraa deema guyyaa hunduu deemaa wal beek naannoo sa'aatii 9 ta'a ganamaan eegalle hin ijibbaanne hin deemne ammallee xiqqoo turreet ammas immoo deemne barbaanne inni to'ii kaane innamne inni bilbilee firma bakka dhiisaa deebinu bakka caammaa tokko moo jiraanan qabadhee bakka kunuun taa'ee dheeduma bakka sun jechuudha inni argine dura wannaa keesseera kunuun ta'a barmaa kan biraan barbaachisaa ooltanii maal jedhee sunumaa waraabne jechuudha inni jibbaanne caammaa roolame yoo duraatillee akkasuma yoo hojii dura anji lammaffaa kana ijibbaadhitumanii Zakir Abdallah isa waraabee bakka akkana deebinaan jedhee tanan magganaa jedha deemte jechuudha sunillee barbaacha guddin caammaan lageera caammaa carqii kanneen malee jechuun adidaasii maal kanneen malee kuni jechuun amma jechuun hin ta'u beekuma ta'u kan isaan barbaadan kanneen argite jecha isaan amma olaahiiqu akkana olaahiiqu maal jedhan kana an akkasii kanatu jirre jechuudha akkasitti Jono ajaa'ibati. Nama duuba waa'ee namaa kan qorachuu akkasii warra gaazexeessitoota. Egaa waan akkasii barbaadu mitiire. Akkan. Waan namni yaadanne si yaadachiisuudha. Si fijisiisnaa kana booda caama qaama kiliippii fijisiisnaa. Bareeda mee gara fuula duraatti har'a sirboota sadii ejjetti as keessetta. Salphaa miti bu'aa bahii hedduu dabartee akkas keesse kaasteeti jirta gara fuulduraatti. Aartii daangaan qabu rabbii wajjiniin gara afoottis ittuman deemaa dura kanatti somatu jira akka jechuuti. Ittuman deemaa waan haaraa kana caalaa honaan hojjedhaa jaadha kanatti jirtu. Akkana. Hayyee bareedaadha mee sagantaa keenya tuun golobiin dura weelluu tokko nu jedhime. Weelluu majaallattu keessa kan keessaa ta'u kan namootas haa ta'u weelluu tokko nu jedhime. Shaggar baati maal godhaa yoon ka'ee tufaa isaan ga'ee malee jibbi isaaf nan laalinii yoo ija jaalalaa ta'e mal tu yaada ombossaa ni si dhabee eenyuttaan obsa bontu yaada ombossaa ani si dhabee eenyuttaan obsaan bontu naa sallaa galtee bontu dhokattee isaa sallaa galtee maloo maaliif naa gattee na dhageenyaan laafti naa mar bontu manni urufaa bontu warri shii manni urufan eegii annan dhufaa hinafun eegii annan dhufaa. Weelluun kun anaaf moo maalii waan? Akkana jechuun achumaan akka dhaggeeffattu. Achumaan dhaggeeffattu maqaan koo keessa waan jiru. Akkana. Bareedaadha. Galatoomii mee yaada xumura irratti kanatuun kaasee kan jettu akka geessa nama aartii keessa jiru tokkotti. Ani akka waliigalaatitti wanni jechuu barbaadu namoonni gama aartii kana jirtan abdiin kutatinaa barreessaa ta'uu danda'a walaleessaa ta'uu danda'a qindeessaa ta'uu danda'a qaama wayii ta'uu danda'a gaheen inni aartii keessa salphaa miti weelluu takka namni hojjete salphaa miti gaheen isaa seenaa wayii kaa'eera jechuudha. Jecha takka hoo taate waatu keessa jira waan ta'eef waa wayii kaa'eera jechuudha saba kanaaf saba boruu dhufuuf guddinni aadaa afaan seenaa saba kanaatiif qabu salphaa miti jechuudha. Kanaafuu deemee immoo waan akkanatti hafu hin jiru artistoota Oromootiif illee uummata dhufa waan ta'eef haa jajjabaannu jedha galatooma ulfaadha. Hayyee atillee galatoomii maqaa daawwattoota OGMC miidiyaatiin as istiidiyoo keenyatti keessummaa wiirtuu artii ta'uu keef guddaa galatoomii ulfaadhuun siin jedha. Galatooma isinillee asitti nama amtanii yaada keenyarraa fuudhuu keessaniif waan asitti naaf feertaniif guddaan isin galateeffadha galatooma. Hayyee ulfaadhu galatooma. Hayyee kabajamtoota hordoftoota OGMC miidiyaa sagantaan har'aaf qabanne egaa kana fakkaatu ture yeroo biraatti qophii biraatiin deebinee hanga wal arginutti nagaatti nuuf tura.